Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota furtuu miidiyaa oduu taateewwan torbee kanaa isiniif qabannee dhiyaanneerra jalqaba irratti hangafoota oduun jalqabna. Itoophiyaan Eertiraa fi TPLF waraanaan irratti banuuf jechuun himatteetti. Ministeerri barnootaa qabxii seensa rimeediyaalii beeksiseera. Lakkoofsi galmee konkolaataa haaraan ifa ta'eera. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa sun 35 Raashiyaa irraa fudhachuuf waliigaltee gochuun himameera. Baay'inni dhiirota tamboo xuuxanii biiliyoona tokkotti yoo siqu kan dubartootaa immoo miiliyoona 206 ta'uun gabaasni ni mul'isa. Safaariikoom Itoophiyaan miiliyoona 300 fi miiliyoona 25 kasaaruun ibsameera. Himatamaan dhaddacha irratti abbaa murtii ajjeese. Kan isin faana turu ana jiraatu jiraatii nu faana tura. Itoophiyaan Eertiraa fi TPLF waraanaan irratti banuuf jechuudhaan himatteetti. Dabalata oduu kanaatiif Boggaa Laabtaamu. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa mootummaan Eertiraa fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF walooma cimdoo jedhu ijaarratanii waraana Itoophiyaa irratti banuuf jedhee himatee jira. Xalayaan kololeessa 2025 barreeffameen barreessaan gamtaa mootummoota Antooniyoo Gutereesiif dhiyaateen ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos waloomni mootummaa Eertiraa fi TPLF ijaarratan ji'oota darban kana lola Itoophiyaa irratti jalqabuuf jedhu jechuun ibsaniiru. Kana malees qaamoleen lameen walooma ijaarratan jedhan kunneen hidhattoota warreen akka faannoo fi maallaqa dhiyeessuu, qindeessuu fi kallattii kennuufis keessatti harka qaban jechuunis rakkoo nagaa akka babal'atu hojjetaa jiran jechuun himaniiru. Akka xalayaan kun jedhutti walitti dhukaasa dhiyeenya naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaatti to'achuuf taasifame irratti mootummaan Eertiraa fi TPLF hirmaatanii jiru jechuunis himateera. Akka ministeerri dhimma alaa jedhutti ajajdoonni waraanaa fi loltoonni TPLF keessumaa kallattii wallootti dhukaasa raayyaa fi walqaa'it ture irratti qooda fudhataniiru jedheera. Taateen kunis bara 2022 waliigaltee Piriitooriyaa irratti tumsa waliigaltee dhukaasa dhaabuu qaamoleen mallatteeffatan kan cabsudha jedhaniiru. Lakkoofsi galmee gabatee konkolaataa haarofti ifoomeera. Dabalata qabna. Ministeerri geejjibaa fi loojistiikii lakkoofsa galmee gabatee konkolaataa haaraa mallattoo eenyummaa Itoophiyaa qaba jedhe ifoomseera. Ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Dr. Alamuu Simee akka himanitti lakkoofsi galmee gabatee konkolaataa haaraan qajeelfama kenniinsa tajaajila haaraa akka hojii irra oolu ibse. Lakkoofsi galmee amma jiru guddina damichaa fi waliigalteewwan idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessite waliin kan wal hin simne ta'uu eeraniiru. Kanaaf lakkoofsi galmee konkolaataa haaraa barbaachisaa ta'uu ifoomsan. Ministeerri barnootaa qabxii seensa rimeediyaalii beeksiseera. Dabalata oduu kanaatiif Boggaa Laabtaamu. Ministeerri barnootaa bara barnoota 2018 barattoota saayinsii uumamaa fi hawaasaa qabxii dhibbeentaa 49.5 gadi galmeessan. Garuu ammoo ulaagaa armaan gadii guutuu danda'an sagantaa rimeediyaaliitti fayyadamuu akka danda'an hubachiiseera. Haaluma kanaan tokkoffaan dhaabbilee hundumatti dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa sagantaa rimeediyaalii hordofuuf baay'ina gosoota barnoota qoraman keessaa dhibbeentaa 33 fi isaa ol qabaachuu akka qaban murtaa'eera. Lammaffaan kan lakkoofsa tokko irratti eerame akkuma jiru ta'ee dhaabbilee mootummaa keessatti baasii isaanii mootummaan danda'e barattoonni sagantaa rimeediyaalii hordofan qabxii murteeffame kana qabaachuu akka qaban ministeerri barnootaa hubachiisee jira. Akkaataa ministeerri barnootaa qabxii seensa rimeediyaalii barattoota kutaa 12ffaa ifoomseen saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaatiin barattoota dhiiratiif qabxii 216, saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaatiin barattoota dubartootaaf qabxii 204, barattoonni naannolee guddataa fi horsiisee bulaa saayinsii uumamaa fi hawaasaatiin korniyaa lamaaninuu qabxii 198, barattoonni gurraan hin dhageenye saayinsii hawaasaa fi saayinsii uumamaatiin korniyaa lamaaninuu qabxii 198, barattoonni qaroo dhabeeyyii saayinsii hawaasaa fi saayinsii uumamaatiin korniyaa lamaaninuu qabxii 165 qabaachuu qabu jedheera. Barattoonni dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa keessatti sagantaa barnootaa rimeediyaalii hordofuuf qabxii dhibbeentaa 33 fi isaa ol qabaachuu akka qaban ragaan ministeera barnootaa ni mul'isa.
Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa Suun 35 Raashiyaa irraa fudhachuuf waliigaluun himameera. Dabalata qabna. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa qilleensaa fi lafarratti qolachuu danda'u Suun 35 Raashiyaa irraa fudhachuuf waliigaltee mallatteessuu sanadoonni garee buttoota Black Mirroriin ba'e onkololeessa 3 fuula intarneetaa irratti dhoobamee agarsiise. Sanadni miliqee ba'e kun faayilota keessoo dhaabbata waraana Raashiyaa Rostek dhaabbata meeshaalee waraanaa oomishuu fi alatti ergu 300 ol qabaachuu fi odeeffannoowwan dabalataa kanneen akka gatii meeshaalee waraanaa fi yoom alatti ergamuuf akka karoorfaman ibsu ofirraa qabaachuun ibsamee jira. Baay'inni dhiirota tamboo xuuxanii biiliyoona tokkotti yoo siqu kan dubartootaa ammoo miiliyoona 206 ta'uun ibsameera. Dabalata qabna. Akka addunyaatti baay'inni dhiirota tamboo xuuxanii biiliyoona tokkotti akka siquu fi kan dubartootaa miiliyoona 206 ta'uu gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa onkololeessa 6 bara 2025 ba'e ifoomse. Kanaanis fayyadamtoonni tamboo 5 keessaa 4 ol dhiira ta'uu kan eere gabaasichi durboonni saffisaan dhiisaa jiraachuu ibsuun dhiironni garuu akka saffisa barbaadameen dhiisaa hin jirre gabaasichi ni mul'isa. Miidhaginni ayyaana Irreechaa irratti mul'ate uummata Oromootiif ulfina kan horu yoo ta'u, saboota biroo kan gammachiisuu fi hariiroo uummattoota keenyaa kan jabeessudha jechuudhaan abbaan gadaa Goobana Hoolaa ibsaniiru. Dabalata oduu kanaatiif Boggaa Laabtaamu. Haala kabaja Irreechaa hora Arsadee bara 2018 ilaalchisee abbaan gadaa Goobana Hoolaa fi hooggantoonni biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa ibsa miidiyaaleef kennanii jiru. Abbaan gadaa Goobana Hoolaa qaamolee Irreecha baranaa duudhaa isaa eegee karaa nagaan akka kabajamuuf ga'ee isaanii ba'an hunda galateeffatanii jiru. Miidhaginni ayyaana Irreechaa irratti mul'ate uummata Oromootti ulfina kan horu yoo ta'u, saboota biroo kan gammachiisuu fi hariiroo uummattoota biyya keenya jabeessuu bira darbee hawwatummaan Irreechaa daran dabaluu isaa ibsaniiru. Uummanni Oromoo baatii fulbaana keessa jiila guddaa waan qabuuf kallattii hundaan Irreecha kabajuuf dhufuu kaasuun Irreecha baranaa kabajuuf Keeniyaa, Jibuutii fi Ugaandaa irraa akka argamanis himanii jiru. Uummanni biyya alaa biyya keenya Itoophiyaa gaafa dhufan Oromiyaa guddoo waan arganiif ayyaana guddaa fi kabaja kana irratti argamuu isaaniitiif galateeffataniiru. Kana malees Irreechi aadaa Oromoo malee amantaa miti kan jedhan abbaan gadaa Goobana Hoolaa Oromoon gadaa gadaan akka dabarsuu fi Irreecha kana dhaloota dhalootatti haalaan miidhagsinee dabarsuun murteessaa ta'us himaniiru. Irreecha waggaa hedduuf Oromoon itti dararamaa ture yeroo ammaa kana ulfina barbaachisu argachuun qe'een kun bakka argatee miidhagee dhaloota simachaa akka jirus ibsanii jiru. Uummanni keenya saba jaalataa, hammataa, obsa qabuu fi saba gadaa uummatee sirna mataa isaa bocatee ittiin bulaa turee fi saboota biroo ofitti qabee kabaja maluuf laatu ta'uu kaasanii jiru. Irreechi bara 2018 karaa duudhaa isaa eegee akka kabajamu gochuu keessatti qoodni mootummaa naannoo Oromiyaa guddaa ta'us kaasaniiru. Qaamoleen nageenyaa sadarkaa jiranii fi hirmaattota ayyaanichaas galateeffataniiru. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbiruu gama isaaniin ergaa galataa dabarsaniiru. Uummanni bal'aan sabaaf sablammootaa fi lammiilee biyya alaa ayyaana Irreechaa bara 2018 irratti hirmaatan hunduu Irreecha hora Arsadee karaa duudhaa isaa eeggateen xumuramuu isaatiin baga gammaddan jedhaniiru. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa karaa hawwatummaa turizimiitiin dabalamee dirree misoomaa irratti karaa addaa ta'eef duudhaa isaa eeggateen kabajamee xumuramuun kan ibsan Aadde Jamiilaan Irreechi bara kanaa wayita kabajamu garaagarummaa amantaa fi siyaasaa tokko malee tokkummaa fi waloomaan kabajamuun xumuramuu guddummaa biyya keenyaa kan agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Qaamolee keessummaa Irreecha simachuuf jaalalaa fi aantummaa simachaa turaniif galata galchuun qaamolee garaagaraa milkaa'ina ayyaana Irreechatiif tumsa taasisaniif galateeffatanii jiru. Dhaabbileen hirmaattota ayyaanichaatiif tajaajila garaagaraa kanneen akka qaamolee nageenyaa, dhaabbilee fayyaa, miidiyaalee fi jiraattota magaalaa Bishooftuu fi magaalaa Finfinnee galateeffataniiru. Safaariikoom Itoophiyaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 25 kasaaruun ibsameera. Dabalata qabna.
Safaariikoom Itiyoophiyaan bara bajata 2024 doolaara Ameerikaa miliyoona 300 fi miliyoona 25 yoo kasaaru kunis galii dhaabbatichi waggaatti argatu doolaara Ameerikaa miliyoona 53.6 harka 6 ol akka caalu madaalliin gabaa Teelekoomii Itiyoophiyaa Itiyoo Teelekoom Maarket Assessment garee baankii addunyaan deeggaramuun ba'e agarsiise. Kisaaraan kunis sababa walgituu dhabuu caasaa fi dambiilee ta'uu kan ibse madaalichi kunis Safaariikoomii miidhuu eere. Baasiin Safaariikoomii hojii gaggeessuuf baasu galii argatu daraan akka caalu kan gabaase madaalichi baasiin kanneen akka ijaarsa neetworkii, kaffaltii qunnamtii fi kaffaltii heeyyamaa dabalata jedhan. Kisaaraan kun yoo akkanaan itti fufe dhaabbatichi gabaa keessaa ba'uun mala jechuun akeekkachiise. Himatamaan dhaddacha irratti abbaa murtii ajjeese. Dabalata oduu kanaatiif Boggaa Laabtaamuu. Albaaniyaatti himatamaan dhaddacha irratti abbaa murtii dhukaasee ajjeesee jira. Abbaan murtii Astrid Kalajam mana murtii magaalaa guddoo biyyattii keessa argamutti itti dhukaafamee osoo gara hospitaala geeffamaa jiruun lubbuun isaa darbuu danda'eera. Abbaan murtii kun oliyyannoo dhabdee qabeenya irratti fudhatamee osoo dhaggeeffataa jiranii kan itti dhukaafame. Dhaddacha irra warra turan keessaa abbaa fi ilmi itti dhukaafamus lubbuun oolanii jiru. Poolisiin nama ganna 30 to'annoo jala oolchuus beeksisee jira. Ministeerri muummee biyyattii Idraa Maamaatii abbaa murtii kanaaf jajjabina dhaameera. Yakka mana murtiitti raawwate kanaaf murtiin olaanaan akka kennamu himee jira. Mooraa manneen murtii keessatti eegumsi nageenyaa akka cimuu fi hidhannoo meeshaa waraanaa seera alaa irrattis adabbiin akka jabaatu dhaamamee jira. Maddi keenya BBCdha. Egaan daawwattoota keenya oduun torbee kanaaf isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Kan isin faana ture ana jiraattu jiraatti nagaan nu tura.